Yo, hasham arkuna kamna qabdani jirtani jaalatu to khawda talaman oromo ka youtube ready man kush hordoftan ana ready man kan ki khar ready man kush jechada so har agaro wanta ajaiba wa yawde sin fejira wonni sunis wan makiya jechada isin hundi ka sunu bians wonni koni deika huda yoka huda shani yo deika huda shambra tare akka patito tisni dia ma chada wanna isin hunda yo fayedo chada keessattuu warra yuutuubara banachuuf fedhu warra waa yuutuubii beekuuf fedhu maali akka kanniin haasaa jechaadha. Saniif yoo chaadha hundi keessanuu akka hin dhaggeeffatan abdii guddaa qaba. Kanuma warroonni yoo haaraa taatan subscribe naa tuqaa isin jedha chaanaa kiyya like naa tuqaa hotta family luun tayaa isin jenna. Kanaaf ammoo wanni ani isin qabadhee dhufee chaadha har'a namoonni baay'een na gaafatanii chaadha arga yuutuubii jammartee hagam inni hagam takka turtee jirta maaltu si mudatee jira wantoota akkana kanneen jechaadha. YouTuber tokko ta'uuf maaltu nu barbaachisaa akkamitti ati akkana ta'uu dandeettee akkana hojjechuu dandeettee warroonni jettan jechaadha. Kanaafuu isin hundi keessaniif jechaadha ani amal rabbiin han takka isa jechaadha waan beekurraa waan takka isin dho'isu waan kanallee isin dho'isu waan na beeku maraa isinitti himacha. Maal daagamu taate nama fayyaa qabuuf isinillee jechaadha fayyadama waan irraa nyaatanii deema fayyadama waan na beeku maraa isinitti himaa jechaadha waan beekurraa na gaafachuu dandeettanii. Akkasumas dhufeetiin koota karaa Instagramaatiin na gaafadha waan feetan isin jedhee ture awwaallee jechaadha. Kanaafuu ammame yoom akka jammaree yuutuubiidhaaf maal akka isin barbaachisu maaliin akka edit godhu isin barbaachisu meeshoota yuutuubiif isin barbaachisan guutuu jechaadha waan ofii kiyya keessa taree dhufee hanga ammaatti irra jiru jechaadha isinitti hima. Kanaafuu kun immoo mudannoo kiyyaa fi seenaa kiyya ka dhugaati waan ta'eef karaa yuutuubiitiin na dhaggeeffadha isin jedha. Galatooma ammaaf garuu karaa haasaa tachaa deemu jechaadha. So tokko farati YouTube yom jammareedha ka jammare YouTube barakuma lamaaf 17 barakuma lamaaf 17 man barakuma lamaaf 17 jammare anis akka an jammarulle kana godhe Saadi Art ka jedhamu jechaadha. Saadi Artu ani waa YouTube kana yoo jecha fedhii guddaa qaba garuu akkamitti akka edit godhan hin beeku akkamitti akka wanna takkayyuu godhan hin beeku ture isni galee. So achi booda Saadi Art waan Instagram irratti manne waan argine gadhiisuuf Saadiin yaada qabaate ture saniifuu yoo chaadha wanta kana edit illee godhuu hin danda'a maaliif walitti gurmooniitiin gruppii tokko oomne filmii wajjannee yaada akkasii baase okay jedhani waan takka soon hin ta'in osheedeni achi booda Saadi Art waliin nu qabee chaadha waliin qabamne innis otuma san jammaree chaadha guyyaa takka waliin jammaree choorbaadeetiniini. Atin aga nama torbaatane waliin qabamne turre hojjannee jirra guyyaa sanitti jechaadha guyyaa waliin qabamne sanitti jechaadha idea wahii walii keedha mucaan tokko idea otuma san faaseetiin jechaadha otuma san idea san waliin qabamne nu haasawaa fudhannaa irra maaliif hojjannee galle jenneetiin jechaadha idea wahii gadi baasee filmii tokko hojjannee galle achi booda akkasuma gruppii sun itti fufaa deemee hin deeme baay'ee deemne waan bareedallee hojjetaa turre. Gruppii sun baay'ee wallahi lazim gruppii ajaa'iba kana ture garuu jiruun ilma namaa ture isin galeeraa jechaadha wantoota garaagaraatiin nama harkaa babbaati. So sa'a sanatti nu mobaayilaa waraabaa ture mobaayilaa iPhoneidhaan waraabaa ture jechaadha quality bareeda qabaa ture jechaadha ka edit nu godhullee saaddemin hojjennee tuma biraa deemu jechaadha. So hojjennee akkasitti jechaadha sa'a sanatti namni xiqqoo nama beeku jammaree. Achi booda gruppii sun akkuma ta'e ni jechaadha martuu karaa jiruu fi waan jijjiiratuuf jechaadha timirtii maaliin banamee osan firaayira ture ji'a lamaaf jechaadha timirtii hin qabnu turre amma yees immoo timirtii finne karaa hojii hoteelii hamtu immoo ilmi namaa hunduu hojii fi jammara jechaadha. Gruppii sun akkasumatti battaname jechaadha. Gruppii sun karuma ta'e nu haa ta'u hin battaname garuu badoomaan hin battanamne keeri maraan battaname jechaadha. Oota battanamu nullee hojjechuu hin dhaabne ajaan babbaanee jechaadha. Achi booda ani fedhii kana baay'ee qabaa ture isin galeeraa jecha kama dhugaa fedhii qabaa ture kama dhugaa jechaadha. Achi keessa ani fedhii guddaa qabu fin jedha garuu jechaadha karaa artii kanatti jechaadha maaliif otoo walaalee fiilmii ilaalaatiin hin guddadhe jechaan wanni kiyyiyyuu ana wanni ta'uu fedhoyyuu biyya taa'e yuutubara ta'uu fedha saniif jechaadha as dhufeetiin immoo jechaadha argaa gana wanna tokko hin bebbeeke jechaadha garuu waan edit ittiin godhuu hin qabu ture isin galeeraa jechaadha waan edit ittiin godhuu hin qabu ture achi booda yaade silani maaliif hojjannee ani yuu jedhee jechaadha. Okay jedhee ka'ee mobaayila qabaani mobaayila an qabu jechaadha sirriitti sa'a sanatti haga galan isin badini
mobile kana iPhone 6 da iPhone jaha jechaadha saasa nitti taqabu kun iPhone jaha kana isin galeera jechaadha haga amma darasi wanni daf kaadhe seenaadhaaf haatee tole kaadhe mobile sun jechaadha mobile kanan jechaan application edit ittiin godhan buufadhee baay'ee rakkisaadha isin galeera jechaadha wanni asirra babbaasti bakka application kana sirba jala gaawwan dandeettu baay'ee rakkisaa iPhone dhaan edit godhun sababa sanii achi wada tanuma waraabaa ture video tanaa waraabachuu jammare ka jammare moo abbaaf ilma jedheetini jammare abbaaf ilma part 1 part 2 part 3 part 4 tokko akkas deemee arnu fakkaata abbaaf ilma jammare abbaaf ilma kana irratti hojjedhe abbaaf ilma kana isin galeera jechaadha akkamitti hojjedhe beetanii video tanaa waraabe video kana waraaba erga waraabe dammoo silki Samsung waan qabu mucaan hiriyaa kiyyaa jechaadha WhatsApp ni erga WhatsApp dhaan agan qaraasin quality qabdu wayda asin immoo kara Samsung sanitti ergochaadha quality isaa gadi bu'aa jechaadha achitti edit godhe achillee email yi wara soosara galchee gadhiisuu danda'a hin beeku waan ta'eef jechaadha of duuba deebisee of erga ootachillee asafa ergu quality bu'ee jira ootaan YouTube irra galchumoo quality 0 ta'ee jira jechaadha akkasuma gadhiisaa ture gadhiisee akkasuma gadhiisee achi booda abbaa hin matana wajjin eegasi firoo wajji haasee firoon ishii wajji hojjannaa naan jedhee firoo wajjin hojjechuu eegale firoo wajjin wata eegalullee jechaadha tanumaan xiqqoo waraabuu jammareetiin jechaadha eegasi qualitiin bataan baay'ee 0 ta'ee naaniin sababa fiilmii jechaadha akkuma jirtu sinti maan sababa fiilmii mallaqayyuu hin qabu ture yaani wasan waggaan kiyya baay'ee xiqqaa waan ta'eef jechaadha sitti barumsa bichaadha wanni kiyya jechaadha fokkisiin kiyya barumsa bichaa ture jares waan akkana waan nani yebneef mallaqa baay'eedhaan kennanii waan takkayyuudhaan kennan fadhii bichaa waan qabu jechaadha tijjattuu waan uffataan bitadhu waan qabaateen fadhii osoo waan qabu sa'a sanitti mobile bitan mobile Samsung Note 9 bitadhe jechaadha Note 9 wata bitadhu Note 9 quality bareeda qaba xiqqoollee ta'u jechaadha editillee ittiin godhuu danda'a gigabyte bareeda qaba Note 9 kana bitadhe jechaadha kino amma Note 9 kana qaba achi booda Note 9 kana baay'ee hojjedhe naaf firoolee maqaa kanuma waraabaa ture mobile makana waraabaa ture editing dammoo jechaadha Kini Master kedhu tokko jira Kini Master kedhu tokko jira isa buufadhee editing yoo akka godhan hin beeku akkuma argee godhaa gara eegasii immoo laaluu jammare tutorial edit YouTube irratti kanneen tutorial kana laaluu jammare laalee eegasii waan argu cifatanii jechaadha ni baradhee waan hin baratanii jiru guyyaa lama sadii keessatti ilaaltanii ni baratanii Kini Master lakin asirratti foto isaa argatanii jechaadha Kini Master kana buufadhaa isin jiru waaleetiin application bareedaadha application baay'ee dasana nama jedhuudha tin editing akka qalaalitti ittiin godhuu dandeettanii jechaadha Kini Master kanaan godhadhaa isin jedha kanaan godhaa ture jechaadha baay'ee makanatti ammallee isaan godhaane haqa jiru sanitti maa jechaadha ammallee isaan godha Kini Master maan godhaa jechaadha isma baay'ee dasanaadha ani kompiitara illee hin qabaa garuu ittiin taa'eetiin sa'aatii waan hin qabneef baay'inaan moobaayilaan godhadhaa jechuudha baay'eetiin ammallee jechaadha hanga ammaatti moobaayilaan godhadhaani editing wanni an kijibuuf hin jiru kompiitara sa'aatii wata qabaadhu bicha irratti godhadha saniifoo jechaadha kana bitadhee eegasii kana waraabuu jammarreetiin jechaadha haga tokko baay'ee achi deemee namoota biratti illee fudhatama qabachuu dandeenye xiqqoo asii namni nu beeku baay'inaan nu beeku jammaree eegasii ani immoo kaayyoon kiyya waa yuutubara guddaa ta'uu fedhuuf jechaadha yuutubara guddaa ta'uu fedha isinii raama jechaadha yuutubara akka warra biyya faranjii kanneen isinii raama jechaadha yuutubara akkasii ta'uu fedha wannoota wanna jaa baay'ee jara hordofaa akkasuma ta'uu fedhaallee isinii galeera wanna hojjedhu baay'ee na yortanii jirtan wanna jara dhiyaatu gaaffii deebii maaliin kunniin jechaadha waan jara hordofaa akkasuma koppii jara godheetanii hojjedhaa jecha waan keessanii saniifuu kana hin bitadhee kanaan deemee baay'ee ittiin deemee jechaadha mobaayila tana baay'ee ittiin deemee hiriyaa kee tokko jira baay'ee makana na jaalataa baay'ee makana na jajjabeessaa kama dhugaa na jajjabeessaa kama dhugaa jechaadha bakka obboleessi sun hin dandeettanii kaameraa takkan qabaa kaameraa san maalee siif ergine mobaayila tun isoo viidiyoo guuteera isin galeera jechaadha saniifuu kaameraa takka hin qabaa kaameraan sun xiqqoodhaallee garuu mobaayila waraaburraa harkumarraa yoo kaameraa hin qabaachuu si wayyaa naan jedhee jechaadha kaameraa na erge ani lara haga kanatti bakka mallaqa kanayyuu kontiraata fudhadhe akkuma jiru sunitti kontiraata fudhadhee ture isin galeera jechaadha ji'a kan kafalan jechaadha asaasanitti jechaadha achi booda kaameraa siif ergaa kaameraa kana waraabadhu naan jedhee jechaadha kaameraa tam naa ergee kino kaameraa tana na erge jechaadha laala kaameraa tana na erge kaameraa tana beetanii mi kaameraa tana naaf ergee galatoomi jamseedhama baay'ee si jaaladha
amma sechaadha baay'ee makana si jaaladha baay'ee si galateeffadha yeroo hundayyuu si galateeffadha maaliifuu sa'aatii osoo hin neelan tarree sa'aatii hin qabne osoo hin jenne naa barreessee viidiyoo wantoota garagaraa iskiriptii aayidiyaa garagaraa naaf barreessaa naaf ergee hojjedhu bakka guddaa geettaa naan jedha baay'ee na jajjabeessaa jechaadha kama dhugaa jechaadha baay'ee si galateeffachuuf fedhaa guyyaa marayyuu kaameraa tanaaf ergee kaameraa tanaan illee xiqqoo waraabee isinii jedha kaameraa tanaan illee erga waraabee geessee booda kaameraa ajuuzaa tokko eegas hin argadhe mallee jechaadha kaameraan sun kaminni yoo fayyadamtanii asirra jiraam sorry kaameraa kana bitadhee namarraa yuuroo dhibbaan namarraa bitadhee jechaadha namarra gurguratee namarraa bitadhee niikoonii kana isinii galee raame jechaadha asirratti waan hidhee jiruufi sorry niikoonii kanallee haga tokko waraabadhee jechaadha niikoonii kana bitadhee niikoonii kana birrii yuuroo dhibba tokko nin bitadhee namarraa jechaadha isiidhaanis waraabadhee isinin jedha jechaadha haga tokko baay'ee fuuldura deeme eega se'anii amma wantoota tokko guutachuu qabaa jedhee hojii eegale barumsa dhumatee jennaan hojii eegale hojii hojjedhee agajii ashan jaha hojjedhee jechaadha meeshaa yuutuubii na barbaachisu guutuu bitachuu eegale oota eegalu awwala kaameraa jammaraa jedhee kaameraa biteera kaameraa tokko quality seeraan qabu yeroo hundayyuu itti na fayyaduu danda'u fuuldura kiyyatti illee waan deema na fayyaduu danda'u jedheetiniin tokko bitadhee kaameraa tokko bitadhee kaameraa inni bitadhee jechaadha amma itti waraabamaa jiru kana jechaadha akkamii akkasini mul'isan jiru garuu kun akkuma footorraa argitan kana jechaadha Lumix jedhama kaameraan kee jechaadha 4K dha quality'n isaa baay'ee bareedaadha namni itti barbaadan so Lumix kana bitatanii baay'ee sanii dhaana jechaadha baay'ee kaameraa disnama jedhuudha kan amma itti waraabataa jiru kana jechaadha kaameraa kana hin bitadhee yuuroo 950 hin nyaadhu hin dhugu jedhee bitadhee jecha hojii ji'ame hojjetadhee jechaadha isa bitachuu qabadee isan bitadhee achi booda wanni tokko dhuqqoo sinarraa akkana gadi bu'ee jechaadha eegas immoo kanaa waraabuu eegalee isin jechuu barbaadeetiniin achi booda immoo wanni isin barbaachisu yuutuuba tokko ta'uuf jechaadha fedhii bichaa qabaachuun baay'ee gahaadha yuutuub fedhii bichaa qabaa moobaayila keetti waraabachuu dandeetta wanni martuu dukkana booda ifattu argita saniifoo jechaadha dukkanni jala jirtii ifti gubbaa jirtee jechaadha dhufta step maan bakka marayyuu dhufta jechaadha yuutuuba tokkoof garuu wanni barbaachisu tokkodha moobaayila illee waraabadhootee jechaadha magaraafoonni tokko si barbaachisaa ka akka qoonqeen kee ani waan fi hiya keessa tare oota wala viidiyoon shi jedhaa jalli shi jedhaa kunniin marsaa akka mattaan ta'a saniifoo magaraafoonni tokko si barbaachisaa yoo dandeette magaraafoonni bitadhu roodee jedhama roodee kana baay'ee karaa manatti oota waraaboo kuni waan qabuuf kanaan waraaboo kanaafuu kuni alatti baay'ee maakana magaraafoon ajaa'ibaatii saaba argitanii jirtanii ootaan ittiin gaaffii deebii hojjedhu jechaadha quality bareeda qaba no hin danda'u jettee jechaadha tunillee hin jirti jechaadha kana bitachuu hin dandeettaa jechaadha tanaa bitattaa jechaadha kinoo tanallee hin danda'u ammallee fudhattaate jechaadha tanallee hin danda'u yoo fudhattaate hin danda'u tana yoo fudhattaate taniin bitattaa jechaadha kinoo xixiqqoo taniintu jira isiin baay'ee birrii kudhan akkasii Amazon irraa maamarraa wanni godhuu dandeettanii jechuu barbaadeetanii kinoo kunniin jechaadha yeroo kudhan akkas hin tartu sanniin ni bitattan tokkoffaadha steppiin kan keessanii jechaadha magaraafoon bitadhaa isin jedhaa kaameraa moobaayila keessanii dhufaatanii akkasumas yoo dandeettan garuu guutuu meeshaa yuutuubii bitadha yoo mallaqa qabaattan yeroo tokko jechaadha yuutuubii hin taa'ee fattan taate yeroo tokko meeshaa guutuu bitadha meeshaa guutuu tokkoffaa kaameraa bitadha lammaffaa staatis jedhama kun ka kaameraa irra taa'u amma kaameraa irra taa'eera kaameraan kee irra taa'eetiin ofii nama waraaban yoo argitanii jirtan jechaadha kaameraan kee irra taa'u jechaadha kan amma ittiin waraabataa irra jechaadha irra gaafateetiin namni waraabaan jiru ufumarraa irra kaadheetiin waraabataa sadaffaa ifaa yoo dandeettan yoo dandeenye kinoo ifaa kanaan otowwala ifaa kamiin akka eegalesintima yoo dandeettan kana bitadha kinoo kuni baay'ee bareedaadha yeroo ibbaaf ho'iidha alatti waraabuu dandeettan qadda dukkana arigeessa waraabdan hagana takkatti itti argitanii jirtanii jechaadha baay'ee ifaa saniif jechaadha kana bitachuu dandeettanii jechaadha yeroo ibbaaf wahii yoo mana keessatti waraabattan immoo jechaadha kan amma itti waraabataaru ifaa jechaadha yeroo halkanii garuu akkana quality isaa bareechu kaameraa tokko bareechu ifaadha ifaan guddicha jechaadha kan akkana ta'e jechaadha kunoo ifaan hin fayyadamullee kana akka footoo irratti argaa jirtan kana jechaadha isa fayyadamaa isiniin jedha laayitii isa fayyadamaa isiniin jedha baay'ee bareedaadha
tokko isin gahaa lama yoo gootan garuu bareedaadha. Tokkoyyuu isin gahaa jechuun barbaadeetiin isa fayyadama. Kan isin jedha kanneen gootatanii hirtanii naannin isinuyyuu YouTuber tokko jedha magiraafoona manaa akkanaa kun bareedaa quality bareeda qaba. Yoo fayyadamtan kunillee baay'ee bareedaadha. Yoo hin qabaatin garuu tama qabdanii deemtanii jechaadha. Wanna tokko hojjechuun booda itti yaada akkami hojjedha. Yoo akkami hojjedhe bareedaadha. Wanna tokko maa keessanii ta'an discuss nama wajjin godha. Yoo hin dandeenye jechaadha. Wata walaa yaada yoo hin dandeenye discuss nama wajjin godha isin jedha. Karaan ifaa wata dhufaan ifaan ittiin jammare wata walaa tanaanii dhakaaf keessaan qabu ifaas jedhanii ifaa tanaan jammare baay'ee niftu garuu homaan jettu tanaan jammare eegasii ifaa kana bitadhee jechaadha. Ifaa kana bitadhee jechaadha. Ifaa kana bitadhe. So kana jechaadha. Kalammataa jechaadha. Ka sadaffaan immoo amma yaa wantoota kaameraan irra taa'an jechaadha. Ka kaameraa yoo ala gadi baatu irra keetu jechaadha. Kaameraan tokko akka hin sochooneef kan barbaadan taate jechaadha. Tokko kana jechaadha. Kuni argitanii jirtanii jechaadha. Ala qabatanii akkanatti ittiin deemtanii jechaadha. Tokkoffaa kunniin baay'ee barbaachisaadha. Wantoota akkanaa kanneen jechaadha isin kan barbaadan wanni godhuun dandeettanii. Keettanii illee akkanaan lafa keettanii ittiin illee waraabuu hin dandeettanii jechaadha. Lammata amma asin akkana ta'e kana jechaadha. Akkana qabatanii naannoo jechaadha itti fiiguu dandeettanii baalaansii isaa eeganii jechaadha. Meeshaa kaameraa keessaa kuni baay'ee barbaachisaadha. As gubbaarra waan biraa keettanii magaalaafoon gubbaan keettan mobaayilii irraan kaa'uu dandeettanii mobaayilillee akkasii qabatanii deemuu dandeettanii. Sadaffaadha kana kuni yoo achi ol fagaattan maal warraatti isin barbaachisu akkana ka qabatanii akkana waa'ee kanaallee jechaadha viidiyoo lama fara qabadhee isinii dhiyaadhaa waa'ee wantoota kanneenii jechaadha. So kana isinitti mul'isuuf jechaadha. Meeshaan biraallee hin jijjiiraa waan ta'eef jechaadha. Afuraffaa meeshaata jechaadha. Diroonii kabararoo jechaadha. Antanaan eegalee tabiraa qabaa garuu jechaadha. Diroonii tabarartuu kaameraa qabdii hin barartii kiiloomeetira baay'ee deemte jechaadha. So kun jechaadha gembilii akkana qabadhee akkana teessuun gembilii jechaadha. Isa immoo jechaadha viidiyoo ta'an irratti gembilii tokko maaliif akka nama fayyadu amma na bira waan jiruuf mana obsee waan jiruuf jechaadha. Diroonii illee haaraa akka biraa qaba. Diroonii inna gembilii kana wanta inni nama fayyaduuf gembilii diroonii akkamitti yoo bitanii akkamitti gaxxamanii akkamitti bararsiisuu danda'anii jechaadha. Maaliif akka nama fayyadu isinii dhiyeessaa lammaffaratti viidiyoo ta'anuudhaan jechaadha. Gembilii kunillee maaliif akka nama fayyadu isinii dhiyeessaa. Garuu ammaaf jechaadha akkana seenaan kiyyillee kana fakkaataa akkamitti akka yuutuubii itti dhufe jechaadha. Meeshoota kanneen ka argitan kanneen jechaadha wanni nama barbaachisu awwaala moobaayilaan eegalaa yoo hin qabaatin jechaadha. Achi yoo qabaatan garuu kaameramaan eegaladhaa quality bareedaan kara yuutuubii koottaa isin jedha. Wanta tokko seeseetti immoo abdii hin murinaa yuutuubaroonni keenya baay'een namoonni baay'een fedhii qabanii garuu subscribe Oromootiin nun gootettaniitiin abdii murtanii abdii hin murinaa fuuldura keessanii deemaa wanna takka yaadina hojii keessan bichaa hojjedhaa. Inshallah guyyaa tokko irra geettanii waan ta'eef jechaadha abdii hin murinaa isin jedha kara kiyyaan waan hojjetan irratti jechaadha. Bakka muudii keessan ka adda ta'een koottaa wanni adda ta'een jechaadha. Muudii keessan ka ofii keessaniitiin deemaa isin gargaaram jechaadha. Namni martuu akka muudii ofiitiin deemu jechaadha. Saniifuu abdii hin murinaa yuutuubaroonni namni baay'ee yuutuubara ta'uu fedha. Moobaayilaan yuutuuba ta'uu dandeettanii kini maastariidhaan edit godhuu dandeettanii moobaayilaan viidiyoo baratan moobaayilaan edit godhatan moobaayilaan gadi dhiifattan. Email tokko qabaatee naan gad dhiifadhu agaqanii monetization si gootu subscribe kuma tokko asin malit magadhisi. Si galeera amsaadha akkasumatti jechaadha. Egaa si argawwan sun si goote wanna marayyuu apply goota jechaadha. Saniifuu abdii murinaa isin jechuudha waadee anuu wanni kana mara keessa tareetiin inshallah kinu amma alhamdulillah wanni ani dhabe hin jiru. Wallahi akka dubba amantanii amana waatanii jechaadha. Waan meeshaa YouTube kanneen bituuf ani kara euro 3,000 baasee jira. Kara birii Itoophiyaa kara 150 jechaadha. Jechaan wantoota baay'ee keessa tareetiin jechaadha. Wanta baay'ee hidhamee ana saadii maali tanii jechaadha. YouTube osoo waraabuu deemnu viidiyoo osoo waraabuu deemnu mudannoo nurra ga'e jechaadha. Nama walollee sababa sanii poolis dhaabaa sa'a tokko akkasitti teennee baanee jirra jaalala aartiitti kan nu godhe anaaf firuma osoo hojjetaa jirru jechaadha. Shugguxii walii qabne osoo viidiyoo hojjetaa jirru jechaadha. Poolisiin nu duuba dhaabattee osoo wanni irra jira malee jechaadha. Siviilii ta'ee dhufee jiran jechaadha. Jaartii wajjin deemaara. So guyyaa san jaartii wajjin deema baateetiin informii godhatee raatee jechaadha. Yuuroo 10,000 sin qaxxaamu jedhe. Karra bichaa waan dhaabatanii shugguxii akkana godhanii walii qababaltanii walii tokko osoo deemtanii jechaadha. Nama rifachiistanii jechaadha.
sababa sanii wantoota akkana kana han eeggadhaa yeroo baay'ee shugguxiin fayyadamina yoo fayyadamtanis alarratti jechaadha biyyuma kamiyyuu haa ta'u seerii garuu tokkuma hidhatanii yaada saniif wanta akkanarraa of eegaa isin jedha mudannoo baay'eetu nama mudataa YouTube keessatti jechaadha ani garuu baay'ee itti gammadeetiin hojjedhaa YouTube kana wanni ani itti gammadu yookaan birrii YouTube wata kala argataan jiru amantanii munoo waatanii garuu amma gana wanni kuni seerata deebi'ee birrii YouTube akka argadhu jechaadha garuu view hin qabnu amma takka argachuu hin dandeenyu jechaadha ani garuu wanni ani deemu tokko kaayyoon tokko yoo jiraatu jechaadha kaayyoon kiyya YouTube silbarii kan kuma 100 san argachuudha aqanii san argadhutti immoo abdii muruu jechaadha ani jecha wanni baay'ee hojjedha hin beeka akka wanni jechaan sanii waan yeroo baay'aatti waan haasofnu ta'atiin jechaadha saniifiyyuu abdii murinaa isin jedhaatiin jechaadha hojjedhaa waan isin jedhu YouTube hojjettan wantoota baay'ee isin mudata ijoollee wajjin hojjettanii kolfitanii taphattan ijoollee wajjin wanta mudannoo wantoota garaagaraa suma viidiyoo haasaa jirtu waan suma viidiyoo waraabaa jiru jechaadha achi keessatti kolfanii an kunniin iyyuu dasneedhaan kolfisiisaa waan an kolfu barbaada taphachuu barbaada saniif jechaadha viidiyoo waraabee ijoollee wajjin wal arginee nyaata bareeda wajjin nyaannee wajjin hojjennee wajjin taphannee gargar baanee kara manaa galu kuniyyuu waan tokko anaaf jechaadha nama beeku jechaadha akkasumas yoo wanni kun si gammachiisu wanna badaa bakka argiteerraa mana haraqee maali oruurra bakka kana de hojjettee jechaadha aarteen keetillee guddistee ofillee guddisuu si wayya jechaadha guyyaa tokko bakka tokko hin geettaa waan jettee ani waan akka jedheef amansiisee jechaadha saniifuu hin dhiisu isin jedha abdii muruu isinis abdii murinaa isin jedha YouTuber tokko ta'uuf dirqama kaamera qabaachuun dirqama miti isin jechuu baadeetiin YouTuber tokko ta'uuf dirqama wanta guddaa qabaachuun dirqama miti isin jechuu baadeetiin qabaattan godhadhaa hin qabaattan suutan gubbaadhaa ol dhuftanii jechaadha saniifuu warroonni gaafii na gaafachuu barbaadan waa'ee kanarratti jechaadha every time Instagram kiyya dhuftanii reedii magaan bituu keedhuun jechaadha naabireessuun dandeettanii waan beekurraa isin himaa humata akkaan na sodaatina namni yookaan deebisuu viidiyoo miseejii hin deebisanii waan karaa artiitiin kootaan gaafadha sheerlee naa godhaa naan jedha nuulee beessi naan jedha waan isin hojjettan irra laalee isin deebisa akkuma nama kaan beessu jechaadha saniifuu jabaadhaa wal haa jabeessinu isin jedha galatoomaa ulfaadhaa viidiyoo ta'an irratti garuu jechaadha droonii jechaan kabararuu fi gimbilii waa'ee isaa isin qabadee dhufaa jechaadha maaliif akka isaan fayyadan meeshota isaa guutuu isaa isin qabadee dhufaa nama droonii barteetiin wanta akkanaalee hojjechuu barbaaduuf saniif jechaadha meeshaa guutuu isaa qabadee isin dhufaa jechaadha meeshaa kiyyeen hin jira saniif jechaadha karanumaan galatoomaa torbee gaarii guyyaa gaarii haga viidiyoo ta'an wal arginutti amma kana ture jechaadha wanni kiyyaa seenaa kiyyaa fi YouTube illee amma booda beektan jedheetiin yaada galatoomaa ulfaadhaa share godhaa like yoo laayee isinitti tole seenaan kiyya kunii fi barumsi kiyya yoo isinitti tole like godhi comment godhi share godhi subscribe kuma ibbo tokko guutii isinin jedha galatoomaa peace hanga viidiyoo ta'an wal arginutti ciao Wait. Pull up. Records on records, got records on records, I'm riding around.